Kabajaa seetiif jecha filatu xiqqeenya malee waa tokko hin dabalatu yookaan duniyaa qabdii kan jedhee laallatu hiyyummaa malee waa tokkollee hin argatu jiruun saadhamaatu ganamaa galgallee alaa kitaabillaa sunnati rasuulii. Yaa ijoollee durbaa kan burtaatu haadha manaa islaamaa ta'uuf qophaa'uudha. Haadha ilmaalleen jirtuu ta'uu danda'uudha. Biqila jalqabaa namni tolchu haadha. Yoo laalaan qalbiidhaan baay'ee daddaleellee alaa kitaabillaa sunnati rasuulii. Atoo yaabboleessaa kunuun haadha ga'e isii namaan haadhaa tiisuudhaaf dhaga'e. Atoo nama dhiiraa kunuun haadha ga'e isii namaan haadhaa tiisuudhaaf qophaa'e. Atis ilmaan keetiif abbaa gaarii ta'e haati fakkii lafaa takka samaa'iin arjoomnaan waa tole biqillee alaa kitaabillaa sunnati rasuulii. Bultiin diinii malee ijaarame hin fayyadu kan qabeenyaaf jecha wal fuudheen gammadu argatan gammachuu dhaban walitti haadhu haqqii waliin beeku khayrii waliin yaadu yeroo magabaabduuf kan jaraa jaalallee alaa kitaabillaa sunnati rasuulii. Ammas gariin dhiiraa yoo manatti galu gammachiisuun beeku takkaa fuulan tolu sababa barbaade waan hin taane lolu kabajamuun akkasee mana goolu kun eenyuufuun tolu najjinaa jaleelee alaa kitaabillaa sunnati rasuulii. Gaabicha በእስላም ያለውን ደረጃ በቁርአን በሐዲስ ስንታለ መረጃ የገባው በወቅቱ በዲን ይዘጋጃል ወጣቱ ነቃ በል ይበቃል መጃጃል ለዲንህም ይበጃል ኢማን ሚከምል አላ ኪታብ ቃድሩ በቀደር እንዳገናኛቸው ሐያትን ጠይባ አላህ ያኖራቸው ወረወል ፉዴ ጅሩሞ ወረወል ፉዴ ጅራንጅ ወረወል ፉዴ ጅሩፍ ቃድሩ በቀደር እንዳገናኛቸው ሐያትን ጠይባ አላህ ያኖራቸው في الدنيا والأخرى يزلق محباتቸው ዲናችን ይከደም በልጅ ልጆቻቸው አላህ ያርግላቸው ዱዓችን መቅቡል على كتاب الله سنة الرسول የዚህ ዱንያ ህይወት ለብቻማ አይገፋ እንደላጤ ኑሮ ምን አለ ተከፋ የዚህ ዱንያ ህይወት ለብቻማ አይገፋ እንደላጤ ህይወት ማን አለ ተከፋ ማግባት ግራ ገብቶት ስንቱ ሲንከራፋ የገባው ያገባል ሌላው ሲንቀላፋ ሐላል እንድስፋፋ ወንድም ነቃ በለ አላ ኪታብላህ ሱነተ ረሱል